Harka fuuni akkam jirtu kuni qubee tuutoriyaaliidha. Viidiyoo kana keessatti barnoota baayoloojii kutaa 11ffaa unit 3 part 2 dha kan laallu. Part 1 keessatti waa'ee inzaayimii, property inzaayimiitii fi funkshinii isaa laallee jirra. Kuni viidiyoo paartii lammaffaadha. Viidiyoo kana keessatti protein structure ilaalla. Caasaa proteiiniitii jechuudha kan laallu. So, wanta as biratti argitan kun diyaagiraamiin kun amino asidii nutti mul'isa. Amino acid. Kaarbaniin central carbon ka jennuun ni jira. Jidduuratti argamtu jechuudha. Kaarbanii sanitti aansee ka jiru hydrogen. Hydrogen atomiin jira. Achiin R ka jennee barreeffamte jechuudha. Side chain ta jennuun ni jira jechuudha. Gama bitaaf mirgaatiin garanaan amino group jennaan NH2. Wanti garanaan gara mirgaatiin jiru immoo carboxyl group yookaan immoo acidic group ka jennuun COOH jedhamee ka ibsamu jechuudha. Kana qabata. Amino acidiin tokko kutaalee kanneen afran qabata jechuudha. Carboxylic group, amino group, hydrogen fi R group ka jennuun hunduu maal irratti attach ta'anii jiru? Carbon, central carbon irratti attach ta'anii jiru jechuudha. So, amino acidii tokko amino acidii biraata irraa ka adda isa taasisu R kana side chain kana jechuudha. Fakkeenyaaf kun amma CH3 ta'uu danda'a. Yookaan immoo CH3 qofa ta'uu danda'a. Yookaan CH3 qofa ta'uu danda'a. Kanaaf gargar taasisa jechuudha. Side chainiin as bira argamu kun amino acidii tokko amino acidii biraata irraa akka garagara ta'u taasisa. So, protein structure dha kan laallu. Proteins are ifama. Proteins are polymers of amino acids. Proteinin polymerii amino acidiiti. Polymerii amino acidiiti. Amino acidii monomerii isaaniiti jechuudha. Monomerii proteiniiti. Polymerii maal akka ta'e sirriitti beektu. Polymer jechuun molecuuliiwwan wal fakkaatan ka irra deddeebiidhaan walitti qabamuudhaan molecuulii guddaa tokko yoo kennan jechuudha. Molecuuliin sun polymerii ta'a. Warri molecuulii san uume qaamni xixiqqaan sun immoo monomer jedhamu jechuudha. Monomer jedhamu. Kanaaf proteiniin polymerii amino acidiiti jechuudha. Amino acidiin proteinii uuman kun maalii walitti qabatu? Joined by peptide bonds. Peptide bondiidhaan walitti qabsiifamu jechuudha. Peptide bondiidhaan. Amino acidii hedduutu proteinii nuu kenna. Amino acidoota san kan walitti qabee jiru jidduu isaaniititti maalinni peptide bond jedhama. Bondii peptide bond jedhamutu walitti qabaa jechuudha. Forming complex three-dimensional structure. Structure three-dimensional ta'etu uumamu. Structure three-dimensional ta'e. Three-dimensional yoo jennu wanti inni ibsu dimensionii isaati jechuudha. Fakkeenya isinitti haa mul'isu. Fakkeenyaaf jennuuti roga firee tokko haa kaafnu. Roga fireen kun amma dimensioniin isaa 2. 2D jedhama kun. 2-dimensional. Height and width. Dheerinaa fi bal'ina qofa yoo qabaate jechuudha. Dimensionii kana lamaan yoo ka ibsamu ta'e objectiin tokko 2-dimensional dha jenna. Faallaa kana ammoo mee ammas roga firee haa kaafnu. Achiin itti aansinee roga firee lammataa kaasuudhaan kun maal fakkaatee jira? Wanta akka saanduqaa fakkaatee jira jechuudha. Dimensionii sadiin ibsama kun. Height, width and depth ka jennuun waa sadiin kanaan ibsama jechuudha. Kun amma 3D dha. 3-dimensional dha.
Alright, 3 dimensionally. Kanaaf amino acidoonni walitti dhufanii 3 dimensionii kanas nu kennu jechuudha. 2 dimensionii illee 3 dimensionii illee nu kennu. Structure protein keessaa 3 dimensionaliin isa kana sadaffaarra argamu. Tertiary structure dha. Waa'ee isaa gara fuulduraatti itti dhufa. Ammaaf there are 4 structural level of proteins. Proteiniin sadarkaalee 4 qaba jechuudha. Caasaan proteinii sadarkaa 4 qaba. Ka jalqaba primary structure kan jennuunidha. Ka lammaffaa secondary structure, sadaffaarratti tertiary structure, ka afuraffaa immoo quaternary structure jennaani. Quaternary structure. Ka jalqabaa ilaalla. Primary structure. Primary structure in the sequence of amino acids linked to form polypeptide change through peptide bonds. Kanatu primary structure jedhama. Sequence amino acidota kamal uuman polypeptide ka uuman through peptide bonds. Peptide bondi uumuudhaan jechuudha. Fakkeenyaaf amino acidiin tokkoon jira itti aansee ka biraa sadaffaa afuraffaa shanaffaa. Amino acidiin baay'een gaafa walitti dhufan maal jedhamu? Polypeptide uuman jedhamu jechuudha. Fakkeenyaaf bondiin tun takkittiin amino acidii lama jidduutti bondiin jirtu peptide bond jedhamti. Amino acidii hedduu yoo ta'e immoo peptide bondiin kun walirratti maal jedhama? Poly jedhama. Baay'ee jechuudha. Polypeptide chainii uumu jechuudha. Polypeptide chainii uumu. Kunam amino acidii tokko, kunis amino acidii biraati. Acidic group fi amino group sun walitti dhufanii maal ta'u? Hydrogen asirraa jechuun asirraa hydrogenii meeqatu fudhatama? Tokkotu fudhatama. Carboxylic group irraa hydrogeniin tokko fudhatama. I think asirraa ka fudhatamu COOH dha waan ta'eef hydrogenii tokko. Hydrogeniin tokko fudhatama. Asii immoo NH2 irraa jechuudha. NH2 irraa hydrogeniin tokko ni fudhatama achiillee. Hydrogeniin tokko ni fudhatama. As biraa oxygeniin tokkos ni fudhatama. Bakka kana jechuudha. Let's make it more clear. Sirriitti ifa haa goonu kuni carboxylic groupiin COOH qaba. Amino groupiin immoo NH2 qaba. Miti kana formulaan isaanii. Bakka kanarraa OH fudhannaa jechuudha gabaabumatti. Carboxylic group irraa OH tu fudhatama. NH2 irraa H takkatu fudhatama. N takkan fudhatamti. Kanaaf H takkittiin sunii fi OH gaafa walitti dhufte maal uumu? H lamaa fi hydrogenii tokko jechuudha. H2O bishaan uumu. Kanaaf bishaan haala kanaan irraa hin ba'a. Oxygenii fi nitrogeniin tun lamaa walitti dhuftee maal uumti? Bondii uumti jechuudha haala kanaan. Bondii tanatu bondii uumamtu tanatu peptide bond jedhama. Kanaaf kun gosa maaliiti? Gosa condensation reactioniiti. Bondiin tokko yoo uumamu H2O bishaan yoo gallakkifamu ta'e condensation reactioniidhaan uumame jenna bondichi. So peptide yoo jennu peptide yoo jedhamu fi polypeptide yoo jedhamu garaagarummaa qaba. Peptide have fewer than 50 amino acid. Amino acidin 50 walitti dhufeetiniin peptide bondiidha yoo kan walitti qabatu ta'e peptide jennaani. Peptide jedhama. Polypeptide have more than 50 amino acids. Polypeptide kan jedhamu immoo amino acidin structure san uume 50 ol yoo ta'e jechuudha. 50 ol yoo ta'e maal jedhama? Polypeptide jedhama. 50 gadi yoo ta'e amino acidin polypeptide bondiidha walitti qabatee jiru 50 gadi yoo ta'e peptide qofa jedhama jechuudha. Humans need 20 amino acids. Ilmi namaa amino acidii 20 isa barbaachisa qaama isaa keessatti jechuudha. Qaamni ilma namaatiif qaamni ilma namaa fayyaa ta'uudhaaf amino acidii 20 isa barbaachisa. San keessaa 10 synthesized by the body qaamuma keenyaan uumama. Inni 10 jechuudha.
kudhan amino acidiin kudhan qaama keenyaan uumama. Fakkeenyaaf carbohydrate faa fayyadamnee yookaan immoo fatty acid faa fayyadamnee amino acidoota kana uumuu ni dandeenya. Kurnan jechuun and 10 from the diet, kudhan immoo nyaatarraa arganna. Qaamni keenya qopheessuu hin danda'u jechuudha. Kurnan sun nyaatarraa argamu. Cells use L-amino acids with basic and acidic groups for protein construction. Amino acidoonni gosti amino acidii seelonni fayyadaman isa kana jechuudha. Alpha amino acid ka jennuun L ka ta'an jechuudha. L fi R tu jira. Kanaaf amino acidiin qaama keenya keessatti hojiirra oolu L alpha amino acididha jechuudha. Gosa amino acidii kanaati. Kun kan itti jiru kanuma mul'isa wantuma amma jenne. Kuniin amino acididha adda isaaniititti. Achiin gaafa walitti dhufanii jedhan peptidii uumu. Amino acidii 50 gadi yoo ta'an jechuudha. 50 ol gaafa ta'an immoo polypeptidii yookaan immoo proteinii uumu. Ka lammaffaa jiru secondary structure. Secondary structurein sadarkaa itti aanee jiru jechuudha. Primary structure itti sadarkaan aanee jiru secondary structure jedhama. Primary irratti amino acidii matu walitti dhufee wanta akka haadaa kana uuma jechuudha. Linear jedhama kun. Linearidha. Qajeelaadha jechuudha. Structurein secondary kun formed by folding within polypeptide. Kuni maaliin uumama? Folding dadacha'uudhaan jechuudha. Polypeptidiin sun ni dadacha'a. Dadacha'ee kan uumudha jechuudha. Structure uumamutu secondary jedhama. Due to hydrogen bondings in the backbone. Backbone keessatti maaltu jira? Hydrogen bondingitu foldingin sun dadacha'iinsi sun akka uumamu kan taasisu hydrogen bondingidha. Contain alpha helix and beta plated sheet types. Secondary structure yoo jennu gosa lama jira. Alpha helix fi beta plated sheet ka jennuun. Fakkeenya isaa isinitti mul'isu. Akkuma isiniin jedhe primary structure linearidha. Foldii hin qabu. Qajeelaadha jechuudha. Secondary structure bira yoo dhufnu akkam ta'a? Fakkeenyaaf ka primary structure ta'etu haala kanaan mammarama. Achiin amino acidoonni ni jiran miti. Amino acidoonni bakka kana jiran kun jidduu isaaniitti maaltu uumama? Bondiin uumamuu jalqaba jechuudha. Hydrogen bondiin uumama. Amino acidoota jidduutti hydrogen bondiin uumamee haala kanaan dadacha'iinsi uumamu maal jedhama? Alpha helix jennaan. Alpha helix structure. Secondary structure keessaa gosa tokko jechuu kuni gosa tokko. Lammaffaa irratti ka jiru beta plated sheet ka jennuun. Kanarratti maaltu uumama? Amino acidoonni ni jiru. Polypeptidiin fakkeenyaaf as bira ni jira haa jennu. Ammas polypeptidiin biraa hin jira. Itti aansee ammallee polypeptidiin biraa hin jira. Polypeptidii meeqa? 3 jira jechuun ammas bira. Polypeptidoota kana jidduutti maaltu uumama? Bondiitu uumama. Hydrogen bondiin amino acidiin chainii tokko keessa jiru. Polypeptidii tokko keessa jiru. Amino acidii polypeptidii biraa keessa jiru wajjin maal uuma? Bondii uuma jechuudha. Structurein akkana uumamu kun maal jedhamee waamama? Beta plated sheet jedhama. Kuni akka maalii jira? Akka waraqaa rogaafreetti waan dhiyaatu jechuudha. Saniif beta plated sheet jennaan. Kuni beta plated sheet. Kareef laalle immoo alpha helixidha. Alpha helix. Kanaaf alpha helix irraa jalqabna. Alpha helix is a right-handed coil with amino acid side chains extending outward.